Kunoo warra hangafoota keessaa tokko Mikaa'el na gargaaruuf dhufe. Maqaa kee waammadhee hin koofo'anii Mikaa'el jedhee anu guyyaa sadii du'aa koo hambistee jedha koo labsitee atuu na gargaartee gooftarraa ergamtee. Maqaa kee waammadhee hin koofo'anii Mikaa'el jedhee anu guyyaa sadii du'aa koo hambistee jedha koo labsitee atuu na gargaartee gooftarraa ergamtee. Akkana ajjeesa xaalayaa barreesse na ajjeesuudhaafis du'a naaf qopheesse. Mikaa'el si waama kottu mee na bira diinnis na nyaachuudhaaf hamuummataa jira. Maqaa kee waammadhee hin koofo'anii Mikaa'el jedhee anu guyyaa sadii du'aa koo hambistee jedha koo labsitee atuu na gargaartee gooftarraa ergamtee. Akka baariyaaniitti na gammachiista xalaayaa du'aa jireenya jijjiirta. Yeruumaa hundumaa Mikaa'el si waama ergamaa Mikaa'el kan kee kurraajuma. Maqaa kee waammadhee hin koofo'anii Mikaa'el jedhee anu guyyaa sadii du'aa koo hambistee jedha koo labsitee atuu na gargaartee gooftarraa ergamtee. Ergamaa haraara Mikaa'el jedhee garaa koo kottuu kajedhee si waammadhee garaa koos ni dhufee Mikaa'eliin gaddaa koo jijjiiree gammachuu godhannee. Maqaa kee waammadhee hin koofo'anii Mikaa'el jedhee anu guyyaa sadii du'aa koo hambistee jedha koo labsitee atuu na gargaartee gooftarraa ergamtee. Seenaa koo hundumaa ati ni jijjiirti xalaayaa du'aa jireenya naaf goote. Na baasteerta Mikaa'el ergamaa maqaa kee faarsa yeruumaa hundumaa. Maqaa kee waammadhee hin koofo'anii Mikaa'el jedhee anu guyyaa sadii du'aa koo hambistee jedha koo labsitee atuu na gargaartee gooftarraa